توانتيف برودا خرمي اللي جاجة ولما نونتين سنجابر قبو چلنك قلبي وتري قرصة لانجي عودي لا وان كبسودان في النمالي وان تولدو فيميتي جولين تينيا تبيا على جرتن خرفاج اللي قرو بيفتو فردا كانچا سنتري oda bishani tiganam mi tabartani li raime tamin tanin di sumbeku hiji hawasni khenya khabiya ala jiru dargaggo fi shamarran akkamale qabeenyaan cimuu qabdanii amma olii galle qabeenyaan cimuu qabdan waa guduunfachuudha qabdanii biyya teessan irratti waa gadhaabbachuudhaaf biitti teessan isin malee hin qabduu miidiyaadhaan wanni isin silaa labsuu qabdan waan akkanaati laal kaleessa wallagga keenya turan Dr. Abiy gaafa kaan baalee keenya turan gaafa kaan boorana keenya turan irruma deemaa jiran biyya keenya xiyyeeffannaan itti kennamee jireenya hawaasa keenyaa qabeenya uumamaatiinis jijjiiramuu qaba. Ummata keenya mataa keessan dhooynu laal ummata keenya mataa keessa hin dhooynu wallagga waan dhaqeef wallagga gantuudha harargee waan dhaqeef harargeen gantuudha baalee waan dhaqeef baalee gantuudha boorana waan dhaqeef boorantichi gantuudha jechuudhaan jimma waan dhaqeef jimma gantuudha jechuudhaan ummata keenya mataa keessa dha'uu jechuun hin danda'amu. ummata keenya fadhii deessuudha kun ummata keenya fadhii deessuudha ummanni keenya dantaa isaa mootummaa biyya bultu jalatti kufee harkachuudha qaba qabsoodhaan harkachiifne waan ta'eef quba qabaadhu biyya fiirratti eenyumti nuu gantuun ta'u waan ta'eef qabsoon akkanaan jiru dhaaba siyaasaa biyya bulchaa jiruun fayyadamuun dirqama uummataa waan dhabdee itti falmachuunis dirqama uummataa waan argatte immoo qabattee galatoonfachuun dirqama ta'a seeraa fi heera qabdi biiti qabsoonis seeraa fi heera qabdi akkanumatti miti akka nama tokkotti halaallu dhiisi akka siyaasatti akka dhaabattis dhiisi akka nama tokkotti Abiyyi nama dhugaati nama hawaasaati akka nama tokkotti ga'ee mataa isaa biyya isaatiif ba'utti jira dhugaa nama dhugaa miti akka nama tokkotti ga'ee mataa isaa eenyuma caalaa bahutti jira biyyi dirqama namummaa isaa bahutti jira kana moo kadhame namni eega namatee dirqama namummaadhaa bahuudha qaba akkanatti bara dhugumatti nama dhugaati nama sirriiti biyyattii saniif namni kun barbaachisaadha akka nama tokkotti
gara amantiitiin yoo laaltan walqixxummaa amantii kan pirootestaantiitis waan hin barbaadu kun waan hin qabsaa'uufi amantiin pirootestaantii saba kiyyaaf kabajamee jira akka amantiitti dursa amantiidha beekadhu akka muslimaatti muslimummaa isaa mataa ol qabatee akka dubbatu hawaasni kiyya naaf ta'ee jira. Dhugaadhamu dhugaa miti. Eenyutu hawaasa kiyyaaf kana godhe? Amantii isaa naa kabajeef hin jiru. Qabsoo laan dhufeen siin jaa bar qabsoo wanni nuti goonuuf halkanii guyyaa wannes gubbaa teenyuuf wanni halkanii guyyaa lallabnuuf isa kana harkuudhaafi bar. Deebii bar nuti harkannu bar. Arrabsuu fi balleessuu fi diiguudhaanii miti san namni wallaalee hin jiru bar. Namni wallaalee hin jiru bar. Kisaraa qofa dubbachaa oolus namni wallaalee hin jiru bar. Du'a qofa dubbachaa oolus namni wallaalee hin jiru bar. Namni kana wallaalee hin jiru. Oromoo kana godhan akkas godhan akkana godhan jaanii cinaacha dadhabaa qofa gartee baaletti kana godhan jimma akkana godhan wallagga kana godhan jee halkanii guyyaa dubbachuu namni wallaalee hin jiru. Garuu waan taane caalaa bu'aasaatti xiyyeeffanne. Bishaan kan naqame nama maaramu hanguma jiru la qabata waan ta'eef. Yoo laalte gara amantii ortodoksiinis akkasi bareedanii Finfinnee irratti arginee jirra jechuuf keenya. Waaqeffataan keenyaas gaafa irreecha akkuma argitan san bareedee mul'atee jira kun kaayyoo nuti qabsooynuuf qabsoo Oromoo keessaa isa tokko. Dubbii dhugaatii. Kolii gallee miti. Miidiyaadhaan isii tana ta beekamuu qabdu fardi baabbilee sun fardi qundundoo sun farda uumamaati. Farda uumamaati abbaan qabne abbaan isaa saba Oromoo akkanumatti akka bineensa bosonatti deema. Akka beelladaa bosonatti deema fardi sun. Bakki helikooftariin itti bu'anii gursuun daawwatan sun. Achaan jaarsoo sandaquun furmaata gartee lola jiru kanaafis walitti gartee hawaasa lamaan obboleeyyan keenya akka Somaaleetii fi Oromoo jidduu jiru kanaan furmaata harkata. Taniin dhiyoo tana dubbadhe jechuus gubbaa kaayetiin jira jechuu kiyya. Bartumaan jira dubbachuun dhiifnee barshanyiitii. Nama qalbii qabuuf farnumaan dubbadha halkanii guyyaa numaan dubbadhaa bar. Wanni hin jiru sunis ta'uufit jirti. Qabsoo bar. Qabsoo manaamaa isinitti haasa'urra waan zaahira ta'e isinitti haasa'uutu zaahira ifa. Manaamaa haasawaan oolu jechuu kiyya. Fardi sun farda uumamaati. Biyya tana keessa Gaazaatu jira. Harargee tana keessa waan guddaa hedduu tokkotu jira. Ummata hamilee qabu biyya fiirratti ta'uun keessan dirqama taati. Biyya teessan keessa wanni isin beeksiftan kun olaal farda keessan faa holqa keessan faa biyya teessan faa haroo teessan faa dubra keessan faa dardara keessan faa aadaa teessan faa artii teessan faa jaggooyyee teessan faa waan garagara waanuma garagaraati jechuudha. Gara amantiitiinis akkas. Seenaa akkanaatiin biyya teessan beeksisuu qabdan malee miidiyaa kana gubbatti waan biyya teessan xiqqeessu. Waan biyya teessan diigu. Waan biyya teessan irratti akka namni xiyyeeffannee godhu waan biyya teessan ajjeessu godhuurraa ittisuun dirqama mataa. Biyya fi bareechuu danda'udha. Miidiyaa irratti wanni ati fayyadamtuun moor daawwattoota gurguddaa argatta.
واللي قال له لال كبا يمتو سالي أسامي أزجرتي كاسالي عندنا زرتي welcome akkasumattis holqi naasii ol sun holqa ajaa'ibaati uumamaan holqa ajaa'ibaati namoonni biyya teessan irratti yeroo xiyyeeffatan qabsoo dawoo godhachuudhaan laal qabsaa waa'if godhuudhaan yeroo isin waa'ee biyya teessanii dubbattan namoonni tokkoo fi lama kamataa isin dhawan hinaaffaa biyya teessanii waan qabaniif jijjiirama biyya teessanii waan qabaniif malee Oromoof waan qabsaa'aniif miti. Beekaa faalleessuuf hinaaffaadhaa bar. Laal. Hinaaffaa bar. Qabsoo miti. Qabsoon tan nuti haasoo tan. Awwaboodhaa bar bo. Arras waboodha, kaleessas waboodha, borus waboodha. Wabooteetiin dhaladhe wabooteetiin dhabama. Dhugaan jiru garuu wanni wabooteef garuu waan amma argamu jiru kana. Ifa. Waan ummata kiyyaa argamu kana sirna kamuu barbaadu naftanyaa ta'u barbaadu eenyu haa ta'u ummata kiyyaaf waan hin qabsaa'u san hamma mootummaan sun godhetti mootummaa san galateeffachuu numan hin dhiifne. Hamma inni ummata kiyyaaf waan hin qabsaa'u san hin godhinitti isatti qabsaa'uu numan hin dhiifne. Qabsoon dhugaadhaa isii tana. Mirga dubbachuuf qabsoo hin waan ta'eef. Dhugaadha moo dhugaami? Dhugaadha moo dhugaami? Dubbiin ana woboo yoo taate malee ana kaafaa yoo taate malee Oromoon hin bilisoomu jechuudha miti. Tun qabsoo keessa hin jirtu siyaasa addunyaa keessa hin jirtu. Laal. Akkana moo akkanaami? Wanni woboo taaneef ummanni keenya akka amma harkachaa jiru kan akka harkatuuf Oromoo hangoomsu jechuudha. Ifa hangoomsuudhaami. Karas. Mirga sabaa sablammiitis miidhuudhaa miti. Sabaa sablammii wajjin biyya teenya guddisuudha. Laal. Gaafa waggaa dabree yoo yaadattan yeroo Abiyyi biyya dhaqu ajandaa qananiidhaa fidanii kennanii miciyyoo duute san fidanii dubbii tana dhooyisuudhaaf waa hedduu takka tokko dhabee. Akka xiyyeeffannaa biyya teenya irratti hin kennin. Arra immoo akkuma argitan ijoollee gaara Suudiitti fidan Yamanitti wal dhooyite laal. Laal. Beeki. Akka nuti ajandaa kanarratti cin xiyyeeffanne. Ajandaa Iraan paasitti haasawa. Laal. Waan garagaraa sitti fidan. Ammaaf hawaasa keenya kamiifuu dhaabni siyaasaa barbaachisaa ta'ee hojiirra jiru dhaabaa kana. Dubbii gabaabaadha. Dhaaba badhaadhinaati. Hanga namni godhuu danda'u godhu jiran. Isaan qofa eeguu miti hawaasniinis hojii jabaachuudha qaba. If jijjiiruu irratti bakkuma jirtaniihu. Dubbii gabaabaadha. Dhaabni jabaan amma isin qabdan dhaaba badhaadhinaati. Taqabsoodhaan huriisi. Kunna lolaanu qabdan. Ifa. Akkana akkanaame. Laal. Qamadii ወደፊት ጅማ ወደፊት
Jimaan mirkaan nu malee qamadiis qotachuu way dandeenya. Jimaan nu mirkaansa qamadii ni qotanna. Warqii itti faayamnaan sinjee warqii wadafit. Bunoo wadafit. Akkana mokkanaami. Akkasumattis gaa kaabinoonni keenya ministeera keenya kantiibaa Direedawaatti irraa eegalee pirezidaantii Hararii akkasumatti kaabineen teenya guutuun hawaasni keenya guutuun keessummaa teessan simattanii keessummaa teessan nagaan gaggeessuu irratti galata guddaadha qabdan. Biyya teessan irratti xiyyeeffannoo kennuun dirqamuma ta'a. Muraasa yoodhaan baana. Muraasa yoo miidiyaa irratti xiyyeeffannootti kennuun dirqamuma ta'an sinjee. Wanni haasaa wantana. Galatoomu. Ummata keenya waliin dha'uurraa akka maleedhaan ifeeggadhaan hawaasa laal Somaalee jira waliin guddanne walumaan guddanne ifa wal keessa daldalannaas hunnitti teenya hedduun keessa jirti isaanis nu keessa jiran laal ummata Harariitis waliin guddanne waliin daldalachaa guddanne Amaaraatis akkasi jira Guraagees qabna Siltees qabna biyyi sun walumaa galatti Harargee wanni ja'amu kun biyya Oromoo tan sabaa sablammiin hundi jaalalaan keessa jiraatu jechuu biyya jaalalaa wanni ja'aniiniif isiitan hiikkansi. Namuu biyya san guddisuun horgobbaa jira obboleeyyan keenya. Biyya san waliin guddisuun nurratti dirqamu mataa. Somaalee irrattis, Hararii irrattis, Oromoo irrattis waanuma achi keessa jiraatu galiin isaa eenyuu fi guddinni isaa biyya teenyaati. Annamni tokko tokko biyya federaalaa taatee Direedawaanii Hararii biyya federaalaa taatee akka waan federaala ta'uun xiqqeenya ta'uudha. Finfinneen federaala taatee noo xiqqaachuu miti. Biitti ta'e guddachuudha. Biitti ta'e guddoo siitii ta'uu siiti. Biitti ta'e guddachuudha. Magaalaan guddoon Harargee eenyu jaamti? Harargeen lafa Oromooti yes lafa Oromooti. Magaalaan si magaalaa federaalaa ta'uun Harargee waan xiqqeessu qaba lafa Oromooti miti waan jechisiisu qaba no. Biyya addunyaa tana guutu nuti biyya faranjii hin jirru maali? Biyya faranjii keessa akka biyya teenyaa walitti lammummaa nuu kannanii jirraa miti. So akkanuma gaa. Biitti teenya guddatte jechuudha. Siitii taate jechuudha. Guddaa. Guddachuu biyya agarsiisa malee federaala ta'uun kan Oromoo ta'uu dhabu akkas jechuu miti. Waan kana dammaqee beekuu qaba hawaasni keenya. Kana beekuu qaba. Kana beekuudha qabna. Tole magaalaan teessan guddoon Direedawaadha. Magaalaa Harargeeti khalaas. Lafa Harargee jaamtu tanatti magaalaa guddoon teessan Hararii Direedawaadha. Galamso baddeessadha. Baddeessaa yoo kaatee federaala taate guddatti yaama. Guddachuu jechuudha. Walii galee siitii taate jechuudha. Guddina biyyaati. Malee xiqqeenya biyyaatii miti. Biyya saamamuu jechuu miti. Guddachuu qabdi. Biitti kana booda hedduu guddatti. Biitti guutuun ni guddatti. Ta Oromoo qofaa miti sabaa sablammii hundi guddachuuf teessi biyyummaan tun. Akkanuma kanaame. Ni guddatti biitti. Biitti gara siitiitti deemti. Abbaa qabeenya qabuuti. Qotee bulaan keenyaas qonnaan ni guddata.
Shanyiti geessinii galte. Hawaasa keenya mataa gadha'uu hin qabnu jechuu keenya. Hawaasa keenya dura hamilee gajjaaruudha laal. Amma dhufee ani. Harargee sossobuudhaaf abiyyi dhufan yoon jee mee laal bee. Harargee sossobuudhaaf tooftaadhaan. Harargee sossobuudhaaf fafakkeessuudhaaf harargee dhufan. Abiyyi. Namni meeqa kana sitti du'e kan namni meeqa sitti wallaggatti ajjeesan kanaaf dhimma kan nuti didanii yoon kan hin juute awwaata akkam beeku jechuudha. Fale laala ma binsi galte. Laal. Ummata keenya hamilee dha'uun hin danda'amtu. Waan abiyyi caala. Waan abiyyi caalu lafa kaayuu malee. Walii galle. Walii galle mi. Laakuun ni danda'ama. Gaara mul'ataatiin hanga burqaa tirtiraatiin kana hundatti waan dalagamuu qabuutu dalagamuu qaba. Hawaasa keenya mataa keessa fadhiideessu akka hawaasni keenya biyya isaa irratti bibirratu siyaasaa da'oo godhannee dha'uun nafqanyummaadha. Laal. Yeroo gartee galamsoo dhaqan, yeroo mi'eessoo isaan dhaqan, yeroo bortoota isaan dhaqan mootummaa tokko yeroo daawwachuudhaaf xiyyeeffannaa uummata kana kenname. Waan gartee yaada kana faallee isaa fidanii kaayuun hawaasa keenya kana gantuu jechaanii ka biyya alaa jirus dha'uudhaan akka biyya isaan jijjiirre bara meeqa ka biraa hanga jijjiiramu. Warri Amaaraa kun akkas hin godhu. Warri Tigiree akkas hin godhu warri. Akkas hin godhan. Uummanni isaanii akka fayyadamuu mootummaa isaan tuttuqan. Laal. Beekaa siyaasa si galchan isaan. Oromoon akka siyaasatti galtu isaan kun ni barbaada. Warri siyaasa faannootis warri kana kunis wayyaanee bantu kun. Isa wanni lolaniif miiltoo si godhatan. Miiltoo si godhatan. Siyaasaa siin oofifachuu. Waan dhaban hin qaba warri faannoo. Waan warri Tigraayis waan dhaban hin qabu. Amata dhibba meeqa qabeenya keessa amanii jiran. Si qabsotti galchan akkaatiin xiyyeeffanne biyyatee moo misoomsaa jiran. Biyyatee irra gajaarrachaa jiran. Isaanummaan kun. Akkanatti biyyatee irratti horan isaan. Wanni biyyatee irratti akkanatti horaniif si biddatti galchaati. Tuttuqanii siyaasa si galchaati. Siyaasa bu'aa si hin qabne. Beekaa nama lamaa sadii sirraa ajjeesan. Akkaati hoggayyuu kanatti hin xiyyeeffanneef. Leengadda wallagga wanni akkas godhaniif kanumaa fi bar. Wallaggaa biyyi laqe haa. Saayikilaan deeme kanumaa bar. Wanni biraan jiru bar. Amma Harargee iftaan amma tokko darasaa tokko maal tokko ajjeesaa eeggad amma tokko ajjeesanii eegi. Achuma keessa. Hoggaa baalee dhaqees. Baalee gaafa dhaqees guyyaa lammataa torbaan booda. Achuma keessatti nama fixanii biddatti qabsiisanii kunoo laal. Ifa sansi dukkaneessuu fi bar. Yeroo baay'ee namoonni cinaacha namaa dadhabaa dubbatan cinaacha fi dadhabaa dho'isuudhaa fi beekadhu. Cinaacha isaanii dadhabaa osoo laaltee cinaacha dadhabaa nama odeessanii san caala. If dho'isuudhaaf badii isaanii dho'isuu fi badii namarratti akka xiyyeeffattu si godhan. Laal. Badii isaanii immoo yoo garagaltee laalte warra isaan balleessaadhaa hattoota gantoota ja'anii san caala warra gartee gantoota ji'u kanatu gantoota. If dho'isuuf jecha gantummaa isaaniitii fi baandummaa isaanii dho'isuu jecha nama biratti quba laatan. Laal. Dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa dubbadhuu jee hayyame eenyumaa hin gaafadhu Anjaal Milkii Sabaa. Dhugaan dubbadhu irratti dhugaan ta'u uummata Oromooti waan taateef saba Oromoon na wajji jira. Dhugaan an dubbadhu kun gantootaafis hattootaafis dhugootaafis haqootaafis hagalu ifa kate. Dhaaba kamiifuu hagalu dhugaa jirtuusi. Dhaabaa ofiis ni gala. Badhaadhinaafis ni gala. Kaafaa oodhaafis ni gala. Eenyumaafuu gala dhugaa akka ta'e.
laal baalee gaafa dhaqanii ol qasoofu marsan akkas ilaalanii bareechanii ilaalanii qamadiis biyya laalan asuma garagalanii baalee gubattee yan laal wallagga hoggaa dhaqanii wallagga irratti xiyyeeffannee wallagga laalan hunoo wallaggaa isin guban jaataa'e mee laal jijjiirama guddaa wallagga irratti argamuu kana dhimman qaban baalee irratti argamuu kanaaf dhimman qaban beekaa balleeysan Oromoof hin qabsaa'aa siin jaa sababni Oromoof qabsaa'u qabsa Oromoo irratti eenyu abbaa akka isaan godha jedhannoomii akkanumatti biyyaaf qabsaa'uun hin danda'amtu bar ragaa hedduu feetii bar siifin qabsaa'aa jechaa si balleessuutu jira bar hin beektu irra caalaa bar siin jaaladhaadhaan si balleessa malee namni siin jibbaadhaan siin balleessu walii galee kenyii si dhabamsiisuudhaaf siif qabsoo'ina siin jechuu danda'an siyaasaadha waan ta'eef siyaasaa yoo ta'e qabsoo yoo ta'e isaan haasa'u kan haasa'uudha akka waan balaaleeffachuu dadhabne akkasii miti hoggaan taanee sittumaan hima hoggan akkana numaan ja'an laal anummata faayidaa ummatatti waan ummanni kiyyatti amanettiin amanaan malee yaada ummanni kiyyatti amane faalleeyse yaada mataa kiyyaatiin malee Oromoon hin bilisoomtuu yaada mataa kiyyaatiin malee Oromoon hin milkooytu yookaan hin jiru taateen qabsaawaa gawwaadhaa qabsaawaa farra uummata Oromooti hin danda'amtu sun hundi ijoolleen teenya gammadanii jiran hawaasni keenya gammadee jira waan hawaasni kiyya gammade gammachuu san irratti dabaleetiin dhaaba fedhe maaliif hin taane gammachuu hawaasa kiyyaa san duraa faalleessuun qabu hojii gammaduun qaba mootummaa barbaadan isaan filatan san dimokiraasii eegatee wanni hin qabsaa'uuf mootummaa barbaade san hawaasni kiyya ka filate sanitti amanuuf hin qaba mirga isaati waan ta'eef maaliif hawaasni kiyya mootummaa kanatti amane akkamittiin tana fudhadha jee hawaasa kiyya dura agartee faalleessuun qabu qabsoon jaama kun mirga namummaa uummata kiyyaa mirga abbaa biyyummaa uummata kiyyaa sarbuudha jaama ummanni kiyya abbaa barbaade filatee abbaa barbaade immoo hin barbaadu gaafa jee abbaa barbaadu ni barbaanna abbaan barbaanne hin barbaadu hoggaa jee hin barbaannu jennee hojii lafaa kaan akkaadha abbaan keenya nu godhan hin yaana taa'ee gartee uummata kiyya ololaan abiyyi gartee galamsoo dhaquun baddee isaa dhaquun shimallis baddee isaa dhaquun ummata sossobuudhaaf ilaal kanaan ummata sossobanii yoo kan hin juute baalee dhaquun kun olaal qamadiidhaan kana sobanii wallagga dhaquun kanaan sobanii kun olaal fakkeessuudha kabajamoo Alii Yusuf caffee keenya noonni jedhan gurguddaan caffeen keenya kunooti Balilii Abbaa Jifaar welcome akkana gaa laal hedduu balleeysaniif siin jee amma eegi amma laal amma gursuma kana keessaay amma gaadhayne gaay amma laal malkaa balloo tana keessaay nama lama jeesan amma kaleessa gaafa kan gaafa abiyyi gartee achi dhaqan soomana dabre qananii miciyyoo gartee wallisaa saniiti ajjeesan ajandaa san jijjiirachiisuuf arrammoo ijoollee tasuuditti ijoollee lamaa kufe kana nu jijjiirsisuudhaaf wallagga dheengadda akkuma abiyyi dhaqanitti dubbii biraa jijjiiranii fidan laal tokko ni facaasaa tokko jalaa guba kun hin dandayamu dhaaba siyaasaa kamiinuu beekumsaani malee ololaan qoricha olola waan ta'eef ololaan eenyumtiin Oromoo irratti moohu gochaan malee ololaan Oromoo irratti moohanii mataa ta'uun numan taane laal ololaan gochaan xiqqaa ta'e guddate
akka gartee dhaaba kanatti gadi gaffiduudha waan mul'atu tokko. Ololaan garuu biddeena boruutiin. Boru ijjitee sii banamtiidhaan. Boru ijjitee banamtii yoo naan jaan har'a hoo maaliin hin firraa arga. Ijji boru naa banamtu har'a maa naan banamne hoo. Amma hawaasa kana duratti hin raggaasisa. Mootummaa jabaa fi sagantaa jabaa badhaadhina caalu natti as kennu. Amma moosifna. Yaada badhaadhina caaluu fi sagantaa badhaadhina caalu yoo kan qabaatu ta'e kunoo an Kadiira siin jira. Hawaasni Oromootis naa wajjin jira. Ammaniin moosisaa. Sagantaa biyyaan bulchu. Sagantaa biyyaan jaaran kan badhaadhinni amma qabu kana caalaa Oromoof qabu yoo qabaate amma nutti gadaa baasu. Abbaan qabu sun. Sagantaan biyya bulchitaami. Mootummaa tokko diiguuf, mootummaa tokko kuffisuuf, mootummaa san caalu, sagantaa san caalu, bu'aa san caalu, hawaasaaf ka argamsiisu bu'aa san lafa keesseeti mootummaa san kuffifta. Mootummaa tokko kuffisuuf mootummaa natti qopheessite kami? As baasuudha. Amma moosifnaan siin jedhe. Lubbuutti wareene. Kan amma jiru kun warqii yoo ta'e, warqii biraa nun barbaachisu kunuu warqiidha. Warqii kanarratti an daa'imandiidha yoo kan jettu taate yaada daa'imandummaa keetii san gad dhiyeessudha. Daa'imandiitu warqii caala waan ta'eef. Hamma daa'imandiin hin qophaa'initti an warqiidha jechuudha warqiin balleessinuun siin jedhe artifishaalli warqii fakkaachuu danda'a. Dubbii gabaabaadha. Hoggaa daa'imandii moosifne warqii kuffifne daa'imandii maas ka kuffisu meerkurii yoo qabaatte as baasuudha nutti. Nuti bu'aa uummata Oromootirraa dhimma qabna qabsoon keenyas bu'aa uummata Oromooti. Kanuma.